Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaanaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Ani nagaa kootii galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana tsooma guddaa amma keessa jirru kana keessatti jechuudha. Sagada akkamii sagannaa? Saganni sagadamu ni jira yookiin immoo saganni yeroo tsoomaa kana waa'ee dhukkubbii gooftaa keenyaa qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos yaadachaa kan sagan fannoorra nuuf ooluusaa baa cubbuu keenyaa nuuf baachuusaa nuuf jecha gidiraa arguu isaa du'a keenya fudhatee jireenya nuu kennuudhaaf gara biyya lafaatti dhufuu isaa Yihuudootaan reebamuusaa qabamuusaa gororri irratti tufamuusaa si'a 666 garafamuusaa gonfoo jireenyaa nutti kaa'uudhaaf jecha gonfoo qoraattii kana kaawwachuu isaa rakkinaa fi dhiphina gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarratti argaa ture yaadachaa saganni nuti sagannu ni jira jechuudha. Sagada kana egaa yeroo 41dha kan sagadamu. Yeroo 41 kana maal jechaa saganna? Sagada kana immoo gaafa sagannu jalqaba irratti gaabbii galuun barbaachisaadha jechuudha. Gaabbiin erga galamee yookiin immoo cubbuu hojjenneef yakka raawwanneef badii balleessine hundumaaf gara Waaqayyootti yaada keenya deebisnee gaabbii gallee qannoonaa fudhachuudhaan isaatiin booddee sagada kana ni sagannaa jechuudha. Saganni kun maal jennee sagannaa? Maaliif saganna jennee yoo ilaalle akkuma jalqaba kaasne yaadannoo yookiin immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama isa jalqabaa Addaamin gara gannataatti deebisuudhaaf jecha foon Addaam uffatee Addaam lammaffaa ta'ee gara biyya lafaatti dhufuusaa gidiraa inni addunyaa kanarratti arge sana yaadachaati jechuudha kan nuti sagannu jechuudha. Sagada kana immoo maal jennee saganna kan jedhuufi afaan lachuudhaan nuti qopheessee jira jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha yeroo 41 sagannaa jechuudha. Akkuma asirratti ilaaltan kana jechuudha አንድ ክርስቲያን በጾም ጊዜ ከጸሎት በኋላ የጌታችን መከራ ለኛ ያሳየውን ፍቅር እያሰበ ከኃጢአቱ ብዛት ከአምላኩ ይቅርታ ያገኝ ዘንድ 41 ጊዜ እንዲያለ ይሰግዳል። ነምኒ tokko yookiin immoo ክርስቲያንni tokko yeroo tsoomaa sa'aatii kadhannaa isaatiin booddee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gidiraa inni nuuf jecha agarsiise jaalala inni nuuf mul'ise baay'ina cubbuu keenyaarraati Waaqayyo gooftaan dhiifama akka nu godhuudhaaf yeroo 41 ni sagadama jedhee kaayetu jira jechuudha. Yeroowwan sagadaman kun immoo yeroo 41 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo 41 isaan jedhaman inni jalqaba እግዚኦ ማርና ክርስቶስ jedhudha jechuudha. እግዚኦ ማርና ክርስቶስ kana yeroo 12 jecha kufaatii ka'aa Waaqayyoon uumaa isaadhaaf ni sagadaa jechuudha. Namni tokko yookiin immoo kiristaanni tokko yeroo 41 kana እግዚኦ ማርና ክርስቶስ jedheeti kan inni sagadu. Inni lammaffaan banta egziitina maarina Kiristoos. Inni ittaanusa kanadha. Kunis kan sagadamu yeroo meeqa? Yeroo 12. Yeroo 12 banta egziitina maarina Kiristoos. Banta egziitina Maariyaam maarina Kiristoos. Inni ittaanu kiraalaayisuun abeetuu maariin jechuudha. Yeroo 12dha. 12 yeroo 36 41 guutuudhaaf 5 Saadur, Alaadur, Daanaat, Adeeraa, Roodaas jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo fannoorra oole sanitti bismaarota 5 kanaatiin kan inni waraanname. Bismaarota 5 kanaatiin kan inni chankarame. Isa kana yaadachaa walumaa galatti yeroo 41 sagannaa jechuudha. Gara afaan Oromiffaatti himee gaafa ilaallu
inni jalqaba yaa Kiristoos nuuf dhiisi yookiin immoo yaa Kiristoos nu fayyisi yaa Kiristoos nu fayyisi jennee yeroo 12 ni saganna jechuudha. እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ያ ክርስቶስ ኑ ፈይሲ jennee jechuudha. akkaataa kanaan abbootiin keenya እግዚኦ ማረና ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ jechuudhaan akkaataa kanaan ቤተ ክርስቲያናattis sagada faana zeemaa wal qabateen akkuma sagadaa kadhannaa taasisan nutis mana keenya keessatti gaabbii keenya qannoonaa keenya erga fudhannee booddee yaa Kiristoos nu fayyisi jennee yeroo 12 ni saganna. haadha kee dubaroo maaramiidhaaf jedhiiti nu fayyisi jennee yeroo 12 ni saganna. maaloo nu fayyisi maaloo nu fayyis Kiristoos jennee yeroo 12 ni saganna. walumaa galatti yeroo 36 ta'eera. Saadur, Alaadur, Adeeraa, Daanaat, Roodaas shanan chinkaarota fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan jedhaman shanan kanaan itti daballee walumaa galatti yeroo 41 kana ni sagannaa jechuudha. kuni namni kamuu waggaa 7 ol kan ta'e namni cooma labsii kanaaf ga'e kiristaanni kamiyyuu qannoonaa fudhatee cooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana keessa sagadanni sagaduu qabudha jechuudha. sagadanni sagaduu qabnudha. namni kamiyyuu egaa mana keenyatti galgalaaf ganama yoo nu danda'ame sa'aatiiwwan kadhannaa murtaa'an sana torban nuuf hin danda'amne yoo ta'e immoo galgala ganamaaf guyyaa kanas hin dandeenye yoo ta'e galgalaaf ganama yeroo kadhannaa keenyaan booddee cooma kana keessatti sagada sagadamuu qabudha waan ta'eef kanaafuu cooma kana keessaa namoonni baay'ee maal jennee sagannaa akkamitti sagannaa gaafiiwwan namoota hedduu waan ta'eef akkaataan nuti itti sagannu yeroo darbe viidiyoo isaa isin hojjedheen jira. qaama keenyan yookiin immoo adda keenyan lafa tuqnee mallattoo fannoodhaan of mallatteessaa yeroo 41 kana ni sagadama ni saganna jechuudha. gaafa sagannu kana adda keenyan yoo danda'ame macaafa kadhannaa tuqaa yoo saganne filatamaadha yookiin macaafa qulqulluu yookiin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos adda keenyan tuqaa yoo saganne hafuurri hamaan keessa keenya jiru ni gubata. kanaafuu sagada kana keessatti egaa kan yaadatamaa sagadamu gadiraa fi dhiphina gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namootaadhaaf jecha fannoo irratti yookiin qaraanoo irratti agarsiise sana yaadachaatu sagadama waan ta'eef sagada kanaan waaqayyo irraa dhiifama akka argannu waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya nu gargaaru. wasbaata ለእግዚአብሔር